Qeerroo maali? Diina jedhee immoo fira. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuu fete? Eenyuun bushine? Oltiin nagaa warreen OBN daawwatan oduu wasaa kanaaf jenne kan isinitti himuu ani Siisaa Girmaatii oduu keenya haasaa pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waltajjiiwwan adda addaa irratti bara 2010 kana keessa taasisaniin jalqabnee jirra. Qabsoon qeerroon Oromoo dhugaan bakka itti hadeebu jechuun qabsaa'e biyyarra darbee nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa akka mirkanaa'uuf sababa ta'ee jira jedhan. Oduun kun kan bara 2010 keessa oduuwwan gurguddoo hojjetaman keessaa isa hangafaa Yoonaas Bantii immoo akka nutti isin yaadachiisa. Mirgi walqixa fayyadamuu haa kabajamu. Sarbamuun mirga namoomaa saamichi lafaaf qabeenyaa nurraa haa dhaabbatu. Haqni abbaatti haa galu jechuun qeerroon naannoo Oromiyaa qabsoo taasisaa ture aarsaa qaqqaalii kaffaleera. Hinumaayyuu maqaan qeerroo jedhu kun akka diina biyya diiguuf socho'uutti ilaalamaa ture. Hooggansi jijjiiramaa qabsoon qeerroo kun haqa ta'uu hubate qabsoo isaaf beekamtii kennuun qeerroon ala biyya itti fufsiisuun hin danda'amu mirkaneesse. Qeerroo maali? Diina jedhee immoo fira. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuu fete? Eenyuun bushine? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya asin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. This is natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kana itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana. Qabsoo qeerroon aarsaa itti kaffale kun Oromoo shiraangolatti ittifamaa ture fuulduratti baase. Biyya sodaa gargar diigamuu keessatti kuftee turtetti abdii hore. Kan mirga uummata isaaf qabsaa'uuf mana sirreessaatti dararamni guddaan irra gahaa tures qabsoo qeerroo fi hooggansa haaromsaan maatii isaaniitti makaman. Manneen sirreessaa akka Maakalaawwis kan dararamni seenaan hin daganne keessatti raawwatamaa ture qabsoodhuma isaaniin akka cufamu ta'e. Warreen qeerroo maqaa xureessuuf olii gadi fiigantu salphate. Qeerroo jechuunis homaa miti dargaggeessa hin fuune wabii uummataa fi biyyaa ta'uu qabatamaan agarsiisan. Itoophiyaa keessattis qilleensa bilisummaa akka bubbisuuf sababa ta'an. Mirgi namoomaa fi diimokiraasii sarbamuun lammiilee biyya isaa kan garaasa nyaate. Qabeenya uumaan isa badhaase wayita ormi afaanii butee liqimsu. Oromoon dhaabbatee kajeeluun irriba isa dhorkinan dadhabe osoo hin jedhin ijaa fi gurra uummataa ta'uun halaalarraa karaa miidiyaa hawaasaa fi OMN qabsoo qeerroo bilchinaan hoogganaa kan ture xiinxalaan siyaasaa beekamaan obbo Jawaar Mohaammed itti adeemeen maal abbaa isheen gubadha jechuun carraa qeerroon Oromoo fi hooggansi haaromsaa isaaf uumaniin injifannoon gara biyya isaatti deebi'eera. Qeerroo! Qarree! Qeerroo! As geenye! Haala ammaan dura biyyattii keessatti hin baratamneen yaada ofii bilisaan ibsachuutu eegale. Aasxaa barbaadan qabatanii deemuunis shororkeessaa nama taasisuutu hafe. Paartiileen siyaasaa shororkeessaa jedhamanii biyyaa baafamanis biyya isaaniitti deebi'uu eegalan. Kun akka biyyattii keessatti uumamuuf qeerroo fi qarreewwan Oromiyaa wareegama qaqqaalii kaffaluun biyya isaaniitti abdii horan. Ministeerri muummee itti aanaan Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonninis injifannoo hunda galeessa biyyattii gonfachiiftaniif galanni keessan guddaadha jedhan. ለውጥ መጀመር ራሱ አንድ እርምጃ ነው። ለውጥን በተሟላ ሁኔታ ለማስቀጠል ደግሞ jijjiirama eegalle kan ammoo karaa guutuu ta'een itti fufsiisuuf carraaqqii dabalataa nu barbaachisa. Abbaan qabsoo kanaa inni guddaan immoo isin dargaggoota qeerroo. እናንተ ወጣቶች ቄሮ Nuti ilmaan abbaa gadaa akkuma kanaan dura jaallachuu, ida'amuu, hammachuu fi kunuunsuu maatii keenyarraa dhaalle cimsinee itti fufuun injifannoo wareegama guddaan arganne kunuunsuu itti fufuu qabna kan jedhan immoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Hojii jijjiiruudhaan gamoo satti gaafatamummaa fudhachuu
Qabsoon isaanii kun darbees biyyoota ollaatti nageenyi akka mirkanaa'uuf bu'uura ta'e. Sudaan kibbaa kanaaf fakkeenya. Maal kana qofa biyyoota waggaa 20f wal adamsaa turan qabsoo isaaniin jaalala ajaa'ibaa addunyaan dinqisiifatu gidduu isaaniitti uumame. Ammas injifannoon wareegama guddaan arganne kun salphaa ta'uu baatus imalli qabsoo keenyaa fagoodha jedhu qeerroo fi qarreen qabsicha keessa turan waas dhaamaniiru. Qabsoon keenya akka galma ga'uuf immoo miiraan oofamuu osoo hin taane hooggansa, hayyuu, abbootii gadaa fi abbootii amantaa yaa dhaggeeffannu jedhan. Sadarkaa kanarra geenya jennee rafuun hin qabnu. Waan guddaan nu eeggata. Tabba guddaan nu fuuldura jira. Tabbi sun maal inni? Gaggeessitoonni keenya duraan gaggeessaa dhabe cabiinsa uummata Oromootiif gabrummaa uummata Oromootiif gaggeessaan fuuldura taa'ee chaalenjiiwwan jiru qabatee nu gaggeessuu dhabne. Har'a garuu qabnu an barbaannu maal isa tumsuu. Jijjiiramni qeerroon fidde biyya Itoophiyaa kana bira dabalee ollaafillee oolu jira. Tanaaf nageenya kana eegsisuudhaaf ammallee qeerroon tokko tahee maaltu nu barbaachisaa maaltu nu barbaachisa waan jaamu tarsiimoo isaa lafa kaayyatee qeerroon itti deemee nageenya isaa kabachiisachuu danda'uu qaba. Jijjiiramni ammaa eenyu caala samarara eenyuma caala maaliif itti du'ee itti dhamee itti reebamee itti wareegamee fide wanta itti wareegamte immoo suma marara nama kamiyyuu caala. Kanaaf qeerroon ammoo jijjiirama amma dhufe kana waan itti dadhabedha waan ta'eef baay'ee jaalata. Kunuunsuullee fedha jechuudha kunuunsaallee jira. Daawwattoota OBN oduuwwan keenya har'aa akka waliigalaatti bara 2010 kana keessa taateewwan gurguddoo ta'an irratti kan xiyyeeffatanidha. Zinnaash Guddisaa immoo bara 2010 kana keessa wantoota qindeessite keessaa tokko barri kun seenan biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif bara ministeerri muummee fedhiin aangoo isaanii gadhiisan ture. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ammoo bara ergama akka biyyaatti fi naannootti jiru bahuu fi of qopheessee itti milkaa'es ture. Taatee filannoon dura dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo fi Addawaayii akka nutti qindeessitee jirti. Ministeera muummee Itoophiyaa fi durataa adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kan turan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny dirree siyaasaa bal'isuu fi nageenyi waaraan Itoophiyaa keessatti akka dhufuuf jecha ji'a muddee darbe aangoo isaanii gadi dhiisuuf xalayaa galfatan. Gaaffiin isaaniis mana maree fi koree hojii raawwachiiftuu adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaaf dhiyaate. Osuma obbo Hayilamaariyaam xalayaa kana galfatanii jiranii manni maree adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa furmaata rakkoo keessoo dhaabaa fi gaaffii aangoo gadhiisuu obbo Hayilamaariyaam akkasumas adeemsa bakka wal buusuu irratti torban lama oliif mari'ate. Paartileen adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaas hanqina keessoo furuu irratti marii itti fufan. Koreen hojii raawwachiiftuu dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoos nageenyi waaraan akka dhufuuf akkasumas fayyadamummaan uummata Oromoo akka mirkanaa'uuf mari'ate. Kallattii kana milkeessuuf malus kaa'e. Kana bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessaa dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo immoo sadarkaa qabsoon dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo fi uummata Oromoo bal'aarra ga'e sadarkaa olaanaatti ceesisuuf sirreeffama ramaddii hooggansaa taasise. Sirreeffamni ramaddii kun gaheen naannoon Oromiyaa federaala keessatti qabdu cimsuu fi fayyadamummaan Oromoo akka mirkanaa'u bu'uura godhateeti. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa sirreeffama ramaddii kana booda akkas jedhan. Eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti. Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti. Akka tapha kubbaa miilaa sana. Eenyu eessatti yoo taphateetu eenyu eessatti yoo taphateetu bu'aarruma caalaa tiimiidhaan barbaannu kana galmaan ga'uu dandeenya jedhan jedhu sana ilaallee shigishigii tokko tokko ulaagaa gaara sanatti nutti ka'uu malu sana hanqisuudhaaf jecha akka dhaabaatti hooggansi tarsiimoo kana galmaan ga'uudhaaf toftaa yeroo gabaabaa kana akka toftaa yeroo gabaabaa jennetti fayyadamne kana Dr. Abiy gara hooggansa dhaabaatti dhufee akka inni hoogganu ani ittaanummaadhaan akkan hoogganu Dr. Warqineen gara koree giddu galeessaatti dhufee akka inni hoogganu murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaati. Paartileen adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa hafanis rakkoo keessoo isaanii irratti marii itti fufan. Sochiin Dimokiraatawaa saba Amaaraa obbo Dammaqaa Makonnan addi bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkasumas sochiin Dimokiraatawaa uummattoota Kibbaa immoo obbo Shifarraa Shugguxee dura taa'ummaadhaan filate. Manni maree adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaas ammas waltajjii obsa fixachiisaa torban fudhate taa'e. Gaaffii aangoo gadhiisuu obbo
Hayilamaariyaam Dassaaleny fudhachuunis mirkaneesseef bu'aa filannoo dura taa'ummaa akkasumas mariidhaan waliigaltee irra gahame akka gabaasaniif miidiyaalee biyya keessaa fi alaaf bitootessa 18 sa'a 10 irratti waamichi taasifameef isaanis waajjira giddugaleessaa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaatti wal gahan. Gaazexeessaa Namoomsaa Admaasuu OBN irraa taatee kana gabaasuuf achi ture. Mariinis filannoonis hin xumuramne jedhaman miidiyaaleen hawaasaa nama dura ta'uu malaa jedhan wal harkaa fuuchaa turan yeroo isaatu biyyattiif yeroo ciniinsuu ture tasgabbiitu dhibe. Namni biyya kana hoogganu tasgabbii buusee akka fuulduratti tarkaanfachiisutu barbaadama. Dr. Abiy Ahmad ammoo miidiyaa hawaasaan nama xiyyeeffannaan jalqabaa kennameefi tuutni gaazexeessaa gabaasuuf dhaqes odeeffannoo dhabe otuma eegnu sa'a 11 ta'e 12 geenyinaan jedhe gaazexeessaa Namoomsaan taatee guyyaa sanaa gaafadheen. Miidiyaaleen biroo obsa fixatanii qajeelan. OBN dabalatee miidiyaaleen 3 bakka mariin kun itti taa'amaa jiru gara waajjira ministeera muummeetti qajeelan. Ammas odeeffannoon hin jiru inuma dhee sa'aatii 2-3 ta'e xanneen odeeffannoo gaazexeessaa naannoo taatee sanaa jiru dabalatee uummata bal'aa dha'e sa'a 3 walakkaa taanaan boqonnaaf marii isaanii irraa bahan ammas waan jiru Namoomsaatu jedhe. Yaa'ii isaaniirraa boqonnaadhaan erga deebi'anii booda gara yaa'iitti erga dacha'anii jechuudha. Wanti tasaa tokko mudatee ture. Gamoo waajjira ministeera muummee keessaa guutummaan guutuutti ibsaan badee ture. Haga daqiiqaa 5 kan ta'u turtii taasisees ture. Kun ammoo keessattuu qaamolee security yookaan immoo aanga'ootaaf eegumsa kan taasisan hanga rakkoon mudatee jira jedhanii shakkanii hanga seenuuf dirqamanitti rifachiisee kan turedha. Naannoo daqiiqaa 5 booda deebi'ees dhufe. Eega sanaa ambaasaddar Suleemaan Daddafoo gara alaatti ba'an. Isaaniin gaazexeessaa OBN ta'uu koo yaadachiiseen odeeffannoo gabaabaa waan keessa jiru qofa kanaa himaniif gaafadhe. Haa ta'u malee ambaasaddar Suleemaan miira muddamuu irraa dubbifamaa ture. Isaanis odeeffannoo gabaabduu yaa'ichi xumuramuuf daqiiqaa muraasti qofti akka hafte qofa naa himanii gara keessaatti deebi'an. Eega sanaas abbaa alangaa federaalaa kan turan ba'anii achumaan deeman. Itti aansuunis dubartiin tokko gara alaatti ba'anii konkolaataan gara keessaatti akka seenuufi gaafataa turan. Haalli fayyaa isaanii gaariirran turre fageenyarraa yeroo ilaalu. Eenyu akka ta'e gaafadheen ture. Qabatamaan ilaalee adda baafachuu dhabus akkan gaafadhee battaluma sana mirkaneeffadheetti aadde Aziizaa Abdii turan. Aadde Aziizaan filannoo kanaaf jecha da'umsarraa osoo hin dandamatiin akka seenanii turan battaluma sanan dhaga'e. Eega sanaa guutummaan guutuutti yaa'ichi xumuramuusaa wanti mul'isu wantoonni tokko tokko turan. Innis konkolaataan Dr. Abiy gara keessa akka seenu gaafatamuusaa ture. Battaluma sanaan boodas hundumti isaaniiyyuu gadi yaa'an. Yaa'ichi xumuramee jechuudha. Fuulli isaanii baay'ee ulfaataa baay'ees wal makaa ture faarri isaanii. Haa ta'u malee akka Dr. Warqina Gabayyoo gammachuudhaan naannoo sana kan booresseen turre. Anis battaluma sanaan odeeffannoo gaafadhee odeeffannoo hatattamaanaaf kennan. Dr. Warqina Gabayyoon. Yeroon toleeraa immoo fodda televezyiinii OBN himuuf sa'a 10 irraa eegalee istuudiyoo OBN ture. Bitootessa 18 sa'a 5 oduun simbirtuun OBN himame. Oduu amma nu ga'e. Manni maree adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa dura bu'aa addichaa Dr. Abiy Ahmedin taasisee filatee jira. Dr. Abiy Ahmedis sagalee kenname keessaa sagalee 108 argachuudhaan durataa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa ta'anii filatamanii jiru. Miidiyaaleen addunyaas wal harkaa fuudhuun dhimma kana bal'inaan gabaasan. Filannoon hooggansa mul'ata fagoo qabuu fi yeroo muraasatti jijjiirama addunyaa dinqisiise galmeessisee kun barana taatee kana keessa darbeeti. Taateewwan bara 2010 ta'an keessaa immoo bara 2010 Oromoota miiliyoona 1 oltu shira xaxattoota naannoo Sumaalee fi daangaawwan garaagaraa irraa buqqaani. Uummanni Oromoo waa'ee buqqaatota kanaa akkamiin yaadata laata? Charnat Maabiraatu immoo waan qindeessa akka ta'an isinitti hima. Uummata Oromootiif barri 2010 gaddaan eegalee gammachuun kan goolabamee ture. Oromoonni naannoo Somaalee Itoophiyaa fi naannoo daangaa jiraatan miiliyoona 1 ta'an yeroo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman uummata Oromoo hunda keessa gadda guddaatu seene. Otoo lafti gadi fageenyaan qotame lafti Oromootu ba'a. Daangaa Itoophiyaa tiksuuf jecha. Akka namaatti absaalamuu dadhabnees miti. Beekaa dhabnees miti. Gootas dhabnee miti. Numa wal sakaala ture. Dhugaan sinitti hima.
jireenya gadadoo akkasii jiraachuun keessan gatii qabu. Amantan kamanuu baattanis boruu ifatti baatu. Atiizin Oromiyaa wanni dandeenyu amma sanan koontiratti saanan amma bakka qabatanii amma mootummaa kana ta'u kennutti nu isin cinaa jirra. Rakkinni ammas qunnamee jiru kun keessan duwwaa osoo hin ta'in uummanni Oromoo guutuu mootummaan keessan isin waliin dhaabbatee waan qabu hundaan rakkoo keessan qooddatee rakkoo kana keessaa isin baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa akka jirru bartanii osoo wanneen keessan hin kufin osoo wanneen keessan hin laafin obsaan nu eegdanii jennaan uummanni bal'aa Oromoo gargaarsa garaagaraas gochaa waan jiruuf isa sassaabnee bifa mijaawaa ta'een yeroo fudhannee haala keessan sirreessuuf hojjechaa akka jiru akka bartan abdii hin kutatinaa. Uummanni si waliin jira, mootummaan si waliin jira. Rakkoon kun hin darbamaa hin ceetu. እዚህ ቦታ ተገኝተን ከፍተኛ አካል ጉዳት የደረሰባቸው ደረጃ የሚገለጽ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች qaaman asitti argamne namoota miidhaan qaamaa irra ga'e yeroo ilaallu hedduu kan nama gaddisiisuu fi keessa keenya kan tuqeedham. Dhimma kanatti hedduu gaddinee jirram. Harka keenya kan miliqe miidhaa guddaa ta'uu akka nuuf hubattaniin gaafadham. ከሪፖርቱ በላይ እጅግ በጣም ውስጥን የሚነካ ጉዳይ ነው። Taateen kunis uummanni Oromoo teessoo jiruu fi qaamaan fagaatus qalbii fi lapheen wal bira jiraachuu miidhaa fi gadadoo walii qooddachuu kan ittiin mul'ise ture. Liiga Oromoo raayyaati. Mataa keessan fanaakaloo keessan kana dhageenye fayyaa keessan dhageenye isin laaluuf dhufne. Ijaan isin laaluuf dhufne mufanne miidhama keessan boonye. Waan qabannee dhufne qabnu ijaan sin laallee deebi'uuf dhufne Oromoo raayyaa. Uummata keenya Saudi Arabiyaa jiraatu naannoo Makkaa fi Jiddaarraa walitti qabamee dhufe. Kanachirraa nafe immoo uummata Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa jiru, biyyoota Afrikaa keessa jirurraa haga danda'een qarshii 5 walitti qabee uummata keenya gargaara ittiin nun jedhe bifa kanatti qindeessinee waan uummata keenya tajaajilu waan uummanni nutti dhaammate walitti qabnee finne. Maalummaan warqee abiddaan qoramee beekama akkuma jedhamu uummanni Oromoo yaadaa fi ilaalchaan akka callee citee gargar faffaca'ee ture rakkoo fi gadadoo keessatti tokkummaa jaarraa hedduuf dheebote gonfate. Rakkoon keessan roorrifamuun keessan Oromoota miliyoona lakkaa'amu biratti tokkummaa uumeen humna guddaa nuu ta'eera. Galma biyya tana keessaa qofa otoo hin taane biyya alaa ta'anii mul'achuu danda'u ijaaraa akka jirtan beekaa. Isheen bara 2010 kun Oromoota akka jennee ollaallee samiif Oromoo walitti agarsiisudha. Dur garuu walitti arguu hin dandeenye maqaa dhoofna malee. Amma garuu samiif Oromoo walitti agarsiisudha. Samiif Oromoo gaafa hin jiru lixa Oromoo dhufee arge jechuudha baatti. Bahii lixa arge dhufe warti mati jechuudha. Kanaaf Oromummaatti amanne amma. Sirriitti Oromoo ta'uun kan boonsuutti. Uummanni miiraa fi kaayyoo tokkoon tokkoome hooggantoota haaromsaatiin durfamaa injifannoo siyaasaa akka biyyaatti dhufee fi jijjiirama galmaa'aa jiruufis bu'uura ta'e. Manni maree adda Dimookiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa dura bu'aa addichaa Dr. Abiy Ahmedin taasisee filatee jira. ሰበር ዜና የኢህአዴግ ምክር ቤት ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅቱ ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። Kanaafis jalqabbiin bara 2010 uummata Oromootiif gadda ta'us xumurri isaa gammachuu dachaa ture. Rabulle bari arguf garaalu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf. Daawwattoota OBN oduuwwan keenya har'aa akkuma jalqaba irratti isinitti himne taateewwan gurguddoo naannoo Oromiyaa keessatti bara 2010 irratti kan xiyyeeffatudha. Darajjee Gadaa immoo akka biyyaatti waan ta'e kan qindeesse keessa Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed battaluma gara aangootti dhufaniin nageenya fi tasgabbiin biyyattiif keessatti akka mirkanaa'u fi hawaasa naannolee biyyattii waliin mari'achuu fi wayita deemanitti kabajaa fi dinqisiifannaa olaanan simatamuu isaaniitti nu yaadachiisa. Darajjee Gadaa.
jalqabni bara 2010 keessumaayyuu uummanni Oromoo qormaata cimaa keessa galee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jala bultii ayyaana bara 2010 kabajuufillee carraa hin arganne ture. Sababni isaa shira kontiraabaandistoonni daangaa sabeeffachuun uummata nagaa irratti waraana banan tasgabbeessuuf carraaqaa turan waan ta'eef itti gaafatamaan waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo yeroo saniin ministeerri muummee Itoophiyaa ammaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Lammaa bakka bu'uun ergaa dabarsan. Ergaa isaaniin jala bultii bara 2010 irratti dabarsanis waan dhalachuuf deemu halaalumaan raagan garuummoo obsa barbaachisa jedhan. Barri 2010 bara uummanni Oromoo dukkanarraa ifatti ce'u biyya tana ni ijaarra malee hin deeknu aadaa jalalaa fi ijaaruu saba qabnu jechuun Dr. Abiy dubbatanii turan. Dukkanni kun bari'uuf injifannoon saba bal'aa Oromoo dhiyoodha. Du'aatiin duuni dargaggoo Oromoo rakkoon qonnaan bulaa Oromoo rakkoon uummanni Oromoo magaala garaagaraa keessatti baadiyyaa garaagaraa keessatti rakkina hammaataa keessa darbaa jiru kun bara dhufutti tokkummaa keenya cimsinee qabsoo waal ta'e yaada waal ta'e dubbachuuf osoo hin ta'in moo'uuf waraanuuf osoo hin ta'in moo'uuf. Qabsoon gama hundaan itti fufee artistoonni Oromooillee osoo hin hafne araa kiiloo galuun dirqama jedhan. Qabsoon qeerroowwanii fi uummanni Oromoo roga maraan gaggeessaa ture milkaa'ee Oromoonis aangoo olaanaa biyyattiitti dhufe. Miidhaan barootaaf uummata kanarra gahaa turus hooggansa bicha keessaa ba'e akkuma raagaa ture biyya ijaaruutti gadi taa'e. Sa'aatii daqiiqaa sekoondiin gatii guddaa akka qabu kan uummata biyyattii hubachiisa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Miidhaan barootaaf uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummata biyya kanarra ga'e hundeerraa furamuu akka qabu biyya dimokiraasii walqixxummaa fi wal kabajuun keessatti dagaagee bu'uureessuun dirqama ta'e. Ministeerri muummee Dr. Abiy kaabaa hanga kibbaa naannolee biyyattii irra naanna'uu eegalan. Keessumaayyuu waggoottan sadeen darban biyyattiitti rakkoo cimaa keessa galte keessaa baasuudhaaf naannolee irra wayita naanna'an waa'ee nageenya jaalala tokkummaa fi ida'amuu bal'inaan dubbachaa turan. Uummata waliinis nuffee osoo hin jenne mari'achaa turan biyya kufaatiif qarqarra geessee abdii toruu eegalan. Uummanni abdii muree lubbuu fi abdiin itti deebi'uu eegalte. Naannoo deemanitti simannaan jaalalli deeggarsa uummanni agarsiisaa turee fi jirus seenaa biyyattii keessatti isa addaati. Araarri biyya kanaaf qofa osoo hin taane biyyoota ollaa fi baha Afrikaafis qaqqabee tokkummaan waltumsuun aadeffamuu akka qaban leellisan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy daawwannaa fi mariin hawaasa naannoo Sumaaleerraa jalqabe Oromiyaa, Amboo, Dambidolloo, Baale, Tigraay, naannoo Amaaraa, Gondar, Bahardaar. Naannoo uummattoota kibbaa hawaasa Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz fi Affaar hundarra naanna'uun uummataan simatamanii mariis waliin gaggeessaa waliigaltee cimaarra gahame keessa isaan ijoodha. Sochiin Dr. Abiy yeroo gabaabaa keessatti gochaa ture kan isaan gammachiisa uummanni biyyattii immoo galata galchuun dirqama jechuudhaan guyyaa galataa qopheeffachuun Finfinnee addabaabaayii masqalaatti uummanni wal beellame. Waxabajjiin 16 bara 2010 guyyaa addaa ture. Uummanni tokkummaan seenaa keessatti hooggansa isaa itti faarfatee fi galateeffatee sideeggarraan dhaadannoo ture. Ministeerri muummee Dr. Abiy sirnicha irratti argamuunis haasawa taasisan jaalalli tokkummaa wal kabajuu biyya badhaate uumuuf tokkummaan haa kaanu jechuun ergaa isaanii dabarsan. ከሁሉም በፊት ኢትዮጵያውያን እንዲህ ለፍቅር፣ ለይቅርታ፣ ለአንድነት ለመደመር ተሰባስበው ማየት hunda dura Itoophiyaanonni akkanattiin jaalala dhiifama tokkummaa fi ida'amuudhaaf walitti qabamnee arguu koo hagam abdii akkanatti ture yoonis nitti himu kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Uumaan Itoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu. Waa xiqqoo hojjennee nu galateeffachuu keessan imaanaa guddaa nurra keessaniirtu cimnee isinii hojjenna uummata akkanaaf hojjechuun immoo kabaja jedhan. ሁለት ወር ሰርቶ ለምስጋና የሚታበይ መሪ ሳይሆን hooggansa baatii lama hojjetee galata barbaadu otoo hin taane hooggansa hundeerra rakkoo ishee hubatee bubuqqisuuf barbaaddi Itoophiyaan. Hooggansa jaalalaa fi tokkummaa uummataa malee duwwaadha gatiin qabu. Kanaaf har'a kanan dhufeef jaalala angaarraa naaf kennitaniif isin galateeffachuufi har'a kanan dhufeef biyya nutti kennamte hunda keenya qabeenya ga'u qabdu garuummoo jaalala kan dheebotte ta'uu ishee ifatti isinitti himuufi kan qabnu gannee
kan hin qabne barbaaduudhaaf dhamaa kan turre akka hin tarkaanfanne jibbinsa sakaalee nu qabe kan yoo jabaanne irraan sadarkaa guddinaa barbaannu bira ga'uu homtuun hundaan geessu. Waxabajjiin 16 bara 2010 uummanni seenaa hojjetee seenaa fi jaalala uummataa kanatti kan qaamni hin gammanne muraasni immoo uummata jaalalaaf tokkummaa fi deeggarsaaf ba'e kana itti naafuudhaan qaamni jijjiirama biyyattii hin feene gammachuu kana guutuu bishaanitti naquuf carraaqqiin godhee salphaa ta'us baatu lubbuu lammiilee hedduu galaafachuun yaaliin godhame hin milkoofne. Lammiileen jaalalaa fi bahan lama lubbuun isaanii boombii darbatameen du'an hedduu ammoo madaa'an baruma 2010 kana keessa raawwate. Haa ta'u malee qabsoon uummataa fi ministeera muummee duubatti hin deebine gara fuulduraatti darbatamaa jira. Barri tokkummaa fi jaalalli wal kabajuun yoo cime barri haaraa 2011 kan caaluuf deema. Taateewwan gurguddoo keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaa fi ollaa ishii waliin cimsuu fi marii fi daawwannaawwan adda addaa taasisanii jiru. Daawwannaa fi mariiwwan taasisan kana immoo Habtaamuu Saamu'eel akka taanutti xiinxalee si yaadachiisa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga taayitaa qabatanii ji'oota 5 lakkoofsaniiru. Hariiroo Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee fi kanneen biroo waliin qabdu cimsuuf daawwannaan hojiiwwan hedduu hojjetaniiru. Daawwannaa isaanii kan jalqaban Dr. Abiy pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee waliin tajaajila Itiyoo Telekoom buufata xiyyaaraa waliin fayyadamu akkasumas nageenya baha Afrikaa eegsisuu irratti mari'ataniiru. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa biyyoota ollaa kanneen akka Sudaanii fi Keeniyaatti taasisaniin dhimmoota hariiroo dippiloomaasii biyyoota kanneenii waliin cimsan akkasumas waliigalteewwan garaagaraa kan hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa waliif mallatteessaniiru. Dr. Abiy wayitaa Sudaaniif Keeniyaa daawwatan marii qondaaltota biyyoota kanneenii waliin taasisaniin lammiilee Itoophiyaa sababa garaagaraan achitti hidhamanii turan gadi lakkifamaniiru. Mana hidhaa Sudaan keessaa sirreeffamtoota 1,400 kan gad lakkifaman yoo ta'u Keeniyaatti ammoo 1,600 gad lakkifamaniiru. Affeerraa pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Kaguutaa Museveniitiinis Dr. Abiy Yuugaandaa daawwataniiru. Daawwannaa kanaanis hariiroo fi obbolummaa biyyoota lamaanii caalmaan cimsuu irratti mari'ataniiru. Dr. Abiy badhaasa gootaaf kennamu kan biyya Yuugaandaa pirezidaantii Museveni irraa argataniiru. Daawwannaa isaanii Ijiptitti taasisaniin immoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti ejjennoo tokko kan qabaatan ta'uu pirezidaantii Ijiptii Abdul Fattah al-Sisi waliin mari'ataniiru. Kana malees hariiroo gama siyaasaa fi diinagdee fuulduratti tarkaanfachiisuuf walii galaniiru. Ministeerri muummee kun falaasama ida'amuu jedhuunis itti fufuun biyya waggoota 20 oliif masaanuu walii turte haadhaa fi ilmoon addaan bahan walitti deebisuuf Asmara adoolessa tokko bara 2010 daawwataniin seenaa haaraa dalaganiiru. Biyyoota ollaa obbolummaa isaanii cimsatan lameen gidduuttis waliigalteen dippiloomaasii fi diinagdee haaressuu mallattaa'eera. Torban tokkoon booda immoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiis Itoophiyaa daawwachuun oolmaa deebisan. Hariiroo diinagdee kanaanis daandii xiyyaaraa fi buufata doonii Itoophiyaa fi Eertiraa waliin akka fayyadaman kan waliigalan yoo ta'u, hariiroo diinagdee kanaanis daandii xiyyaaraa fi buufata doonii Itoophiyaa fi Eertiraan waliin akka fayyadaman kan waliigalan yoo ta'u, biyyoonni lamaanis imbaasiiwwan isaanii waggoota 20f cufanii turanis banataniiru. Gaagama diinagdee biyyoota kanneenii sababa waldhabdee gidduu isaanii tureen ga'eef waliin hojjechuun uummata Eertiraa fi Itoophiyaa kan kiisan ta'uu pirezidaant Isaayyaas Afwerqii himaniiru. Jaalalli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti roobe diinagdee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa bahaaf kan ga'uudhaa jiran ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daangaan biyyoota lamaan gidduu tures riqicha jaalalaan diigameera. Kana malees pirezidaant Isaayyaas Dr. Abiyyiin rakkina si mudatu kamiifiyyuu si waliin jira jechuun jaalala qabaniif mul'isaniiru. Araaramni biyyoota lameenii kun hawaasa baroota hedduu walirraa citee tureef gammachuu diinotaaf immoo gadda uumeera. Kanaanis muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaant Isaayyaas Afwerqii badhaasa pirezidaantummaa Yuunaayitid Arab Imireetis mootii Saawud Arabiyaa Mohammad bin Zaayid Al Nahyan irraa badhaafamaniiru. Gama biraanis Dr. Abiy Ahmed daawwannaa biyyoota Somaaliyaa, Yuugaandaa fi Saawud Arabiyaatti taasisaniiru. Pirezidaantii Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajoo fi hooggantoota biyyattii waliinis marii taasisanii nageenyaa fi tasgabbii naannichaa eeguu buufata galaanaa guddisuun biyyoota guddatan cina hiruu irratti kan hojjetamu ta'uu waliigaltee taasisaniiru. Daawwannaa biyya Arabaatti taasisanii immoo waliigaltee investimentii biyyoota lamaanii cimsuu irratti marii bal'aa taasisaniin Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireetis $3 biliyoona waliif mallatteessaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ji'oottan 5 aangoo qabataniin marii fi daawwannaan hojiiwwan jajjaboo hojjechuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa gabaasaa turuun ni yaadatama.
Daawwattoota OBN egaa taateewwan gurguddoo bara 2010 raawwatan irratti oduuwwan keenya kan xiyyeeffatu keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya buusuuf tokkummaa fiduudhaaf jaalala uumuudhaaf hojiiwwan isaan hojjetaniin biyyoonni ollaa Itoophiyaatillee Itoophiyaa waliin nageenya buusataniin jiru. Akka fakkeenyatti bara 2010 keessatti walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo dheeraaf addaan citee ture yeroo itti deebi'edha. Kan immoo Kaxxiintalii Taaddala iddoo isaa akka tanutti waan qindeessatti Branga. Jalqabni bara 2010 Oromoo fiste uummata Itoophiyaa maraaf bara abdii kutannaa fi sodaan hamaan itti duumessaa ture. Amma walakkaa waggaattisii bu'aa bahii hedduu keessa ce'uun bitootessa 18 cimeensuun miidhannaa fi dhiphinni uummatarra ture mulqamee gammachuun eegalame. Baruma 2010 bitootessa 24 ilma Oromoon biyyaaf gumaache Dr. Abiy Ahmed Ali paarlamaatti dhiyaachuun waadaa gaggeessummaa galanii. Nagaa biyyattiitti buusu bira darbuunis kan gaanfa Afrikaa keessattuu faayidaan utuu hin taane dhiigaan kan walitti hidhatan uummata Itoophiyaa fi Eertiraa wal dheebotanii turan dheebuu baasuuf waadaa galanii. ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን። ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን። obboleewwan keenya Afrikaa walii galaan addatti immoo olloota keenya waliin yeroo bal'inaas ta'e rakkoo waliin dhaabbanna. Wal dhabdee mootummaa Eertiriyaa waliin waggoota dheeraaf ture yeroo xumuraaf akka dhaabbatuuf onnee irraa barbaanna. Galma akka ga'uufis gahee gama keenya nurraa eeggamu hunda ni baana. Faayidaa qofaan otoo hin taane uummanni biyyoota lameenii kan dhiiga walitti hidhamanidha. Faayidaa waliiniif jecha garaagarummaa keenya mariin furuuf qophaa'ummaa qabna. Mootummaan Eertiriyaas ijjannoo wal fakkaatu akka fudhatuuf carraa kanaan waamicha koon dhiyeessa. Dumadii caamsaa darbeesii koreen hojii raawwachiiftuu adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa ibsa baaseen waliigaltee Aljeersii fi murtee koomishinii daangaa waggoota 18 dura mallattaa'e halduree tokko malee hojiirra akka ooluuf murteesse. Kunis waldhabdeen akka dhaabbatuu fi uummata obboleewwan gidduutti nagaan akka bu'uuf yaadameetu. Gama Eertiraanis jijjiiramni Itoophiyaa keessatti gaggeessummaa Dr. Abiyyiin argamaa dhufe amansiisa waan ta'eef pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin kabaja guyyaa gootota biyyattii kallattiin televezyiinii biyyattiin tamsa'aa ture irratti gaaffii nagaa gamanaan dhiyaateef nagaan fudhachuun jila isaanii akka finfinneetti ergan aaga dhageessisanii. Amna Eertiraa tamaasaasalii na hizbii Itoophiyaa dileet nisiniit mis Eertiraa akkuma uummata Eritiriyaa uummanni Itoophiyaas cunqursaa irra gahaa ture jalaa bahuuf aarsaa hadhaawaa gochaa turan. Milkii gaariitti bahuuf carraa kanaan faayidaa fi fedha akkasumas dantaa uummanni keenya keessoo isaatii qabu dhugoomsuuf torbee dhufuu jila tokko gara finfinneetti adeemsa kana milkeessuuf ni ergina. Bu'uuruma kanaan jilli qondaaltota Eertiraa ministeera dhimma alaa biyyattii Usmaan Saalee fi hoogganaa dhimma siyaasaa fi gorsaa pirezidaantii Isaayyaas kan ta'an Yemaanee Gabra'aabiin durfamusi finfinnee dhufuun daawwannaa fi hooggantoota Itoophiyaa waliin wal arguun haasa'anii fuulduree biyyoota lamaanii irratti ergaa fudhatanii deebi'aniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis wal dhabdee waggoota 20 booda si'a jalqabaaf hoogganaa olaanaa Itoophiyaa dachii Eertiraa dhaquun seenaa jijjiiran ta'an jaalalaaf tokkummaa biyyoota lachuus labsan. ሚሳኤል፣ ታንክ፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል። የሰው ልብ ግን መማረክ አይችልም። የሰው ልብ መማረክ የሚችለው ብዙ ወጪ የማይጠይቀው ራሻ መሄድ፣ ቻይና መሄድ የማይጠይቀው በተፈጥሮ የተሰጠን ፍቅር ነው። meeshaa waraanaa hamma funyaanitti hidhachuun nama boojisiisuu danda'a garuu onnee namaa boojii hin danda'u. Kana gochuu kan danda'u baasii kan hin barbaachifne baddaa fi gammoojjii bu'uuf ga'uu kan hin barbaanne uumamaan kan nuuf kenname jaalala. Jaalalli har'aas maratti argine kun nuuf galaadha. Jaalala qabaachuu keessan kan dhageenye caalaa qabatamaanis argineera. Nageenya misoomaa fi obbolummaa cimsuu irrattis walii galan yeroo torbee tokkoon caallattis pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin daawwannaaf Itoophiyaa dhufan qondaaltota Itoophiyaa waliin mari'atanii badhaasa gootummaa fi biroo hooggantoota olaanoo naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoo irraas argataniiru. Paarkii Industirii Hawaasaas daawwataniiru. Ergaawwan tokkummaa nageenyaa fi misooma biyyoota lamaanii cimsanis hooggantoonni biyyoota lachuu dabarsaniiru. Simannaan uummanni hooggantoota lachuuf biyyoota lamaanittuu agarsiisan akkaan walawuu kan agarsiises ture. Itoophiyaa galma barkumeettis koonsartii muuziqaa jaalalaa fi tokkummaa biyyoota lamaanii leellisuu dhiyaatee ture. Enya
xumura daawwannaa pirezidaanti Isaayyaasii imbaasiin Eertiraa Finfinneetti waggoota 20 cufamee ture banameera. Itti sunis xiyyaarri Itoophiyaa obboleewwan wal dhabdee biyyoota lachuu gidduutti uumameen waggoota dheeraaf addaan citan Eertiraa geessee wal agarsiise gara Finfinneellee achitti citan fidee agarsiise. Bu'uuruma waliin hojjennaanis ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed foorumii gamtaa Chaayinaa Afrikaa irratti hirmaachuun wayita deebi'an gara biyya isaanii lammataa Eertiraatti goruun buufata doonii Masawaa fi Asabiin daawwataniiru. Kun gammachuu uummanni biyyoota lamaanii bara haaraa isaanii ittiin simatan ta'us himaneeru. Dooniin Itoophiyaas waggoota 20 booda yeroo jalqabaaf buufata doonii Matsawaarraa meeshaalee garaagaraa fe'uun hojii eegalte. Imbaasiin Itoophiyaa Asmaraatti argamu kan waggoota 20 cufamee tures Dr. Abiy fi Pirezidaanti Isaayyaasiin banameera. ኤምባሲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቦግዕ ተኸፊቱ Taateewwan gurguddoo akka biyyaatti ta'an keessa hoggaa miidiyaatiin bilisummaawwan gurguddoon baratti galmaanidha. Kanneen keessaa biyya keessatti akka hin dubbifamne kan ugguraman marsariitiiwwan 250 dabalatee miidiyaan OMN fi isaat himannaan irraa ka'ee biyya keessatti bilisummaan akka hojjetan kan ta'e baruma kana keessa Akaalu Baqqalaa immoo bal'inaan isinitti hima. Himbittinnoofnu duwwattin deebinu ni cimna ni qabsoofna injifannoon dhiyoo jirti diinni kamiyyuu ni dhaabuu hin danda'u. Namni waan facaase hammata ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haasaa dhageessan kana kan dubbatan jala bultii waggaaraa bara 2010tti ture. Falaasamni daamuu keessa isaaniitti uumame tokkummaa Oromoof biyyaa cimsuu irra darbee gaanfa Afrikaatti ce'uun giddu gala ba'aa hawwachaa jira. Falaasamni tokkummaa isaaniis yeroo hundaa ida'uun qalbii baay'eewwan hawwateera. Wanti hubatamuu qabu dubbiin waa'ee taayitaadhaaf qulqulluu sun ta'e tokkummaa dhugaa irratti hundaa'e saba guddaa kana guyyaa guyyaan qaanessaa jiru keessaa bahuudha. Osoo tokko taanee qabsoofne jijjiirama meeqaaf meeqa soofuu dandeenyu bittinnaa'uu keenyaan qaamaan duwwaa osoo hin ta'in ilaalchaan jechuudha. Bittinnaa'uu keenyaan rakkoon baay'ee uummata kana irratti qaqqabaa tureera. Kana keessaa bahuu qaba manni kun. Taayitaan dhuunfaa Qiliyaa Seenuu jechuunis agam jaalalaaf kabaja biyya kanaaf aarsaa akka kaffalan afaaniin dubbachuu qofa osoo hin taane gochaan akka agarsiisan pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan mul'isaniiru. የግለሰብ ክብር ስልጣን የማንም ስልጣን ገደል ይግባ ከአገር በላይ አይደለም። ከማናችንም ስልጣናችን ክብራችን ከአገር በታች ነው። Jijjiiramicha kan fedhe uummata humni kamuu dhaabuu hin dandeenye osoo leen buliin dhugoomen. ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። Ani halkaniif guyyaa uummata koof biyya kootti kabaja horuuf nan hojjedhas jechuun waadaadha jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Tokkummaa biyyaa cimsuuf rakkoo uummataa dhaggeeffachuuf naannolee biyyattii hundatti daawwannaa taasisan rakkoolee uummanni addeeffatee kaasu dhaggeeffachuunis kallattiiwwan hojii akeekan. Uummataaf hojjechuun carraa guddaa uummanni kun nuu kenne jennee amanuu qabnu. Ummata hojjannaaniif eebbisuu beeku. Rakkoo keetti mattee innaan obsuu beeku. Rakkattee gargaarsa gaafattee innaan gargaaruu beeku. Ummata akkasii miidhuun, ummata akkasii boossisuun cabuudha. Silaa uummanni keenya bakka rakkanneetti kun kana waan ta'eef hin dandeenye jenneetti himnaan obsuu silaa hin beeka dhaga'uu silaa hin danda'a. Dantaa dhuunfaa keenyaaf jennee sadarkaa kanatti uummanni hadheessee dubbii akka ilaalu gochuun abaarsa waan biraan abaarannu.
caasaa keenyaaf ergaan dabarsuu barbaadu Oromoon ijaaramuu qabsaa'uu osoo hin ta'in abaaree cabsuu hin beekan. garummaa yaadaan siyaasaan wal qabatee kan hidhaman shororkeessummaan kan himataman hunda siiqsisan kan yaadameen beekam daawwannaa isaanii biyyoota ollaa fi giddu gala baatti taasisaniinis warreen mana hidhaa biyya alaatti dararaa argan hunda hiiksisuun xiyyaara ofii malaniin gara biyyaatti fudhatanii deebi'uun kabaja biyyaaf lammiitti horaniiru. Dhaabbilee siyaasaa kanneen akka ABO, Gimboot Sabaat, Adda Bilisa Baasaa Uummata Ogaadeen galmee shororkeessummaa raaquun karaa nagaan akka qabsaan daandiin kan saaqame baruma darbaa jiru kana keessa. Dhugaattuu biyya guutuutu gammachuudhaan basha'e. Gammannee jirra. Kan ofii kiyya baay'ee gammadee jira. Biyya ormaa jiraachuu takkaa barbaadeen beeku. Dirqii taanaan ala turre amma immoo mootummaa federaalaa wajjin haasofnee karaan ciramee akkasitti dhufnee. Akkasuma karaa keenyas waraanni jiru akka ammarraa kaasee walitti dhukaasuu loluun dhaabbatuu akka qabu ajaji ni darba, karaa keenya ni darba, karaa isaanis ni darba jenneeti kanarratti wal taane kanarra dhaabbatee egaa miseensonni keenya qaama mootummaa kamiinuu adamsamuu hojii siyaasaa nagaadhaan naamusaan hojjetu irraati ugguramuun akka hin jiraanne kana miseensota keenyaa fi uummata keenya beeksisna maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin. Biyya keessatti akka hin dubbifamne kan ugguraman marsariitiiwwan 250 dabalatee OMN isaatis imanni irraa ka'ee miidiyaa biyyaatti kan dabalamanis baruma darbe kana ture. Bittinnaa'uun isaaniyyuu nama ga'u tokkummaan humna jechuun mana amantaa Ortodoksii keessattis araarra akka bu'u taasisaniiru. Baay'eewwanis isaan irraa abdii qabu. Kun lammii biyya Eertiraa Itoophiyaa jiraatudha. Isaan baha Afrikaa qofti osoo hin taane guutuu Afrikaa walitti da'uu nama danda'an akka ta'es yaada isaatiin ibseera. ኢስት አፍሪካ ሳይሆን አፍሪካን አንድ የሚያደርጋት ይመስለኛል። bara 2010 gama siyaasatiinoo Itiyoophiyaan akkamitti yaadatamtiin anatu si beekaa siyaasa Itiyoophiyaa keessa tureen dirreen siyaasaa dhiphachuurraa paartileen siyaasaa biyyaa godaananii turanis kan gara biyyaatti deebi'an baruma 2010 kana keessa kanarratti immoo Anwar Jamal waan xiinxalee akka ta'an isinitti hima. Barri 2010 dabarsine dhiibboo siyaasa Itoophiyaa jaarraa tokkoof ture kan itti furmaata argate jechuun ni danda'ama. Siyaasni jibbiinsa hidhaa fi ajjechan itti goobe jaalala wal kabajuu fi hidhamuuf harka kan itti kennedha. Tooftaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti hordofamaa tureen hedduun biyyaa bahee kuun hidhatti galee hedduun ammoo biyya ta'eeram. Dimokiraasii arguuf hedduun lubbuu qaqqaalii jaarraaf kan itti wareegaman siyaasni Itoophiyaa qabsoo obsa fixachiisan booda bara 2010tti fuula isaa gara dimokiraasiitti kan deeffate. Qaanqeen Oromiyaa keessatti qabsiifame hooggansa pirezidaantii Lammaa fi Dr. Abiyyiin galma isaa Afrikaa godhate akkaataa kanaan dura dhagamee hin beekne iddoo namuu jireenya isaa keessatti ta'u aangoo biyya bulchuu uummanni Oromoo argate dukkana siyaasaa Itoophiyaa ittiin ibsuuf pirezidaantii Lammaan Dr. Abiyyiif dabarsanii kennan. Guyyaan kun guyyaa itti hurriin siyaasa Itoophiyaa haguugi saaqamuu takka jedhetti jalqabeedha. Dr. Abiyyis ministeera muummee ta'uun guyyaa jalqabaa mana marii bakka bu'oota uummatatti dhiyaatanii muudaman haasofni taasisan siyaasa Itoophiyaaf dukkanarraa ifa millachuun akka isa fayyadu kan agarsiise. Itti fayyadama jechoota siyaasarraa kaasee jalqabbiin gaariin kan itti mul'atedha. Guyyaa kanas waamicha biyyaaf waliin hojjannaa qaamolee siyaasa hundaaf dabarsan ሚኒስትሩ ሙሜ ዶክተር አብይ ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም አማራጭ ሐሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። በአርቆ አስተዋይነትና ሀገራዊ ፍቅር በሰጥቶ መቀበል መርህ የተሻለ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት እንድታግዙ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ድሬ ዲሞክራሲ በሊሱን ጀቸር ደርቤ qabatama ta'uu eegaleem siyaasan kan hidhaman akka hiikaman ta'eem kan biyyaa bahan immoo akka galaniif gaafataman masarri mootummaa muraasaaf qofa banaa ture warreen morkattootaaf baname affeerran irbaataa ministeera muummee Dr. Abiyyiin godhameem siyaasa ilaa fi ilaameettu biyyaa fi uummataafis fala jedhan. ህዝብና ሀገርን መሰረት ያደረገ የተሻለ የመደማመጥ ፖለቲካ ባህልን uummataa fi biyya giddugaleessa kan godhate
aadaa siyaasaa wal dhaggeeffachuu qabu. Onnee uummata biyyattii keessa akka seenu gochuu qabna. Dimookiraasiin biyya tokkoo kan cimu humni paartilee siyaasaa biyyattii yoo cime qofama. Guddinni dinagdee fi dimookiraasiin cimina siyaasaa malee daandii fagoon deemu. Ida'amuu yoo baanne abjuun keenya sin dhugoomu jennee waan amannuuf yaadni fooyyee qabu mo'atee biyyi sarara sirrii siyaasaa keessa akka deemtu gochuu qabna. Qalbii dhiifamaatiin paartilee morkattootaa shororkeessummaan himataman Gimboot Sabaat, ABO, Adda Bilisa Baasaa Biyyaalessa Ogaaden irraa akka ka'u gochuun waamicha waliin hojjennaa koottaas kan dhiyaate bara 2010 dabarsine keessatti. Namoonni hirmaannaa siyaasaa biyyattii keessatti gahee guddaa qaban himatamanis bilisa jedhaman. Kanaanis fagootti yaadamee kan ture araarri siyaasa Oromoos ta'e Itoophiyaa umrii ji'ootaa keessatti firii buusuu eegale. Waamicha paartilee morkattootaaf taasifameen paartileen biyya alaa turan Addi Tokkummaa Walabummaa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuun hoogganam, Adda Dimokiraataa Oromoo Obbo Leencoo Lataan durfam, Adda Bilisa Baasaa Oromoo Tokkoomee Jaal Abbaa Nagaa Jaarraan hoogganamu, Addi Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaan hoogganamuu fi Gimboot Sabaat kan Dr. Birhaanuu Naggaan durfam filannoo afaan qawweerraa gara dimookiraasiin furmaata jechuun gara biyyatti deebi'uun akka qabsaan himan. Qabsoo uummanni keenya godhaa jiru gaafiiwwan uummata keenyaa ka hafan akka milkaa'an qabsaa'uudhaaf biyya kanatti dhufne. Amaanaan nurra jiru, galfati nurra jiru, guddaan waan isaan irratti wareegaman kana bakkaan ga'uudha. Jaarmiyaan siyaasaa biyya keessa turtanis biyya alaa turtanis hospitaala ajaa'ibaa tokko biyya qeerroon ijaarame. Hospitaalli sun hundi keessan hospitaala sana seenaa fayyaan qabu. Jaarmayii kennallee tokkoomnu malee yookaan uummata Oromoo galaafannaa yookaan nuuyyuu akka hoogganaatiitiin galaafatamnaa waan jedhaa ilaalcha akkasii qaba. Siyaasa biyyattii keessatti aktiivistummaa fi xiinxalaan hirmaachaa kan ture xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed gara biyyatti kan deebi'es baruma kanaadha. Keroo! Karree! Keroo! As geenye! Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas siyaasni kanaan booda akka Oromoo waliin nyaachifne dubbatan. ABO Jaal Daawud Ibsaan hoogganamu waliin hanga Eertiraatti deemuun mariin taasisan yaadannoo seenaa keessatti hin irraanfatan barri 2010 nutti agarsiise ta'e darbeera. Siyaasni Oromoof Oromoo gidduutti miti akkuma biyyaattu akka Itoophiyaattu nama balleessuun summii ta'e nama nyaachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kun seenaa ta'e hafuutu irra jiraata. Kun immoo kan inni seenaa ta'uu danda'u bor otoo hin ta'in har'a yeroo nuyi jirrutti yeroo nuyi hojjechuu dandeenyutti. Siyaasni Itoophiyaa qabsoo obsa fixachiisan jaarraa fuulla ce'umsa gara dimookiraasiitti taasisuuf karaarra jira. Falaasamni ida'amuu dawaa siyaasii Itoophiyaa bara 2010tti ta'uu eegal fagoo yaadee Afrikaaf dawaa akka ta'uuf barri 2010 bara 2011 amaanaa kennee seenaa keessatti bara yaadatamu ta'uun dabreera. Taateewwan gurguddoo bara 2010 ta'an keessaa immoo gama dinagdeetiin keessa'uu akka naannoo Oromiyaatti bara dinagdeen of ijaaruun itti karoorfameedha. Raawwiin isaa maal fakkaata? Balaan kana immoo waan xiinxalee akka ta'an isin yaadachiisa. Ganni baranaa kan bara egereef dabaree laachuun waggootnis lakkaa'amu gadaanis baallii dabarsaa. Barri kun bara gadaa meelbaate. Gadaan meelbaa barri 2010 kunis biyyattiif taatee baay'ee keessummeesse. Keessattuu Oromoof hiika dachaadha qaba. Baroota lamaan warraaqsa siyaasaan dabaalaman keessatti barri kun kan warraaqsi dinagdee Oromoos firii itti buusuu eegaledha. Bara darbee wayita bu'uurri ijaarsaa kaampaanii dhugaatii keenyaa Shawaa Lixaatti kaa'amu. Akkas jedhanii ture mahandisa siyaasa Itoophiyaa jedhamuun kan jajaman pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa. Nuti jalqabnee jirra. Waan hin furmaanne jalqabu. Waan hin biqillee hin facaafu. Akka biqiltuu facaafu qabna. Nuti mootummaa facaafnee nu biqille miti. Facaafnee akka nu biqiluu danda'u sanyii gaarii akka inni ta'uu danda'u. Hojjennee agarsiisuu danda'u nurra jiraatu. Warra hojjennee nu milkaa'uu danda'u. Warra hojjennee akka eenyuyyuu akka warra kamiiyyuu iddoo barbaanne gahuu dandeenyu ta'uu keenya
hojii qabatamaan hojjennee agarsiisuu danda'uu qabna. Dhiheenya kanammoo wayita keenyaan oomisha tiraaktaraa Shaashamanneetti eegaluun karoorri warraaqsa dinagdee Oromoo firii buusuu eegaluusaaf agarsiistuu ta'uu ifoomsanii. Keenyaan traaktara qofaan miti har'a tiraaktaraan as bahee jira. Borummoo dhugaatii gosa adda addaatiin lixa shawaarraatti gara gabaatti hin baha. Garuu immoo dhugaatiin sun oomishamuudhaaf dura garbuun oomishamuu turre jiraata. Qamadiin oomishamuu turre jiraata. Sana oomishuudhaaf immoo tiraaktarri akkasii nu barbaachisa waan ta'eef warshaan tiraaktaraa kun akka inni dursu kan taasifame kanaaf. Kaampaaniiwwan warraaqsa dinagdee Oromoo keessaa tokko kan ta'e keenyaan qonnaa fi dhugaatii irratti hojjeta. Maanufaakchariingiin meeshaalee qonnaa fi daldala waliigalaa keenyaa kunis guyyaatti tiraaktaroota 25 oomishaa jira. Kunis warraaqsa dinagdee Oromoon baay'eenis ittiin jiruu fi jireenya isaa utubuu qonna gara maanufaakchariingiitti ceesisuuf qooda olaanaa taphata. Kunis aaga bara kanaatiin. Guyyaa guyyaan tiraaktarri 25 waggaatti yoo idaanu hammi kun qonna Oromiyaa keessa yoo gale oomishni fi oomishtummaan qonnaan bulaa Oromoo dachaa 2-3 akka inni dabalu shakkii qabu. Keessumaayyuu tiraaktara kana waliin karaa amma jalqabnee dargaggeessi keenya qonna keessa yoo gale sanaa olitti dinagdee bu'uura qabu duuba deebi'uu hin dandeenye dinagdee cimaa qonna keenya keessatti uumuu dandeenya. Waldaan aksiyoona ijaarsaa walaabus pirojektoota jajjaboo kanneen akka paarkii industirii fudhatee erga ijaarsa eegalee ji'oottan lakkaa'amanii jiru. Pirojektoota garaagaraa birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 200 fudhatee bajeta Oromiyaa Oromoodhaan ijaaraa jira. Carraa hojii baay'ee uumuu eegaluunsaa immoo dhugumaanuu agarsiistuu karoora bilchaataa namoota jajjaboon hoogganamu ta'uu ragaa baha. Kaampaaniiwwan daldalaa boba'aa fi tajaajila geejjibaa irratti hojii keessa kan gale kaampaaniin Odam akkuma maqaasaa gaaddisa Oromoo ta'uuf gadaa baasiin hojii eegaleera. Barri kun kan warraaqsa siyaasaarraa gara warraaqsa dinagdeetti ce'uuf dhaamsitti darbedha. Jalqabbiiwwan jiranis jajjabeessaa ta'uuf wantoonni lakkaa'aman mul'achuun immoo kan baranaarra kan bara egereef onnachuu gaafata. Nuti akka Oromoon saba guddaa saba bal'aa kan ofiin jennu lakkoofsa keenyaa miti. Lakkoofsi gaariis ta'uu danda'a mataa isaatiin homaa miti. Hanga hawaasni bal'aan dinagdee cimaa qabaannetti hanguma bal'ina isaa hanguma guddina isaa dinagdee isa madaalu hanga qabaannetti warraaqsa hangamiyyuu gaggeessa. Faayidaan qabu mataa isaatiin. Warraaqsa olii warraaqsi bu'aa qabu warraaqsi lafee qabu ija qabu warraaqsa dinagdee irratti gaggeeffamu. Waan ta'eef iyyuu yeroo kamiyyuu qabsoo siyaasaa gaggeessinu kam keessatti hangafaa fi mataa isa duraa ta'ee sammuu hunda keenyaa keessatti kan yaadamuu qabu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu dinagdee. Gadaan Meelbaa yookaan barri 2010 siyaasa Oromoof sifa ture. Barri egerees quufaa fi gabbina ta'ee dabaree akka qabatuun hawwaam. Oduuwwan keenya taateewwan gurguddoo bara 2010 ta'an keessaa yoo baanu ammoo jijjiirama akka biyyaatti dhufee deeggaruuf gara biyyaa kan dhufan ta'uu hoogganaan dhaabbata Gibboo Sabaatti Dr. Biraanuu Naggaa himanii jiru. Dr. Biraanuu fi waayillan isaaniitiif wayita gara biyyaa dhufan simannaan taasifameefii jira. Namoomsa Admaas immoo simannaa kanarratti argameetiin jira. paartiilee siyaasaa qabsoo waraanaa gaggeessaa turan keessaa tokko Arbanyooch Gimboot Sabaat akkuma waadaa galee hidhannoo hiikkatee biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaara intarnaashinaala Booleetti ministeera dhimma dargaggoof ispoortii obbo Ristuu Yirdaa'uu fi deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo obbulmaan isaan simatanii barreessaa olaanaan paartichaa obbo Andaargaachoo Tsiggee fi dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa buufata xiyyaara idil-addunyaa Boolee akkuma ga'aniin miidiyaaf ibsa kennaniin Piroofeesar Biraanuun jijjiirama amma mul'ate cimsuuf malee morkiidhaaf hin dhufne jedhanii sirna dimookiraasii mirkaneessuufis qabsoo nagaa itti fufnas jedhu. ተረጋግተን እንሂድበት መንግስትን በጀመረው አይነት ክፍት ልቦና ይቀጥል
tasgabboofnee haasochoon mootummaanis haaluma eegale kanaan qalbii hirmaachisummaa qabatee itti haafuuf nuyi wanti uummata Itoophiyaafis ta'e wanti waadaa gallu sirni dimokiraasii akka mirkanaa hojjechuun ala ajandaa biraa hin qabu. Kanaan ala ajandaa biraa homaa hin qabu. Kanaaf ammoo waan ta'uu qabu hunda goona. Deeggartoonni paartii Arbanyooch Gimboot Sabaat magaalaa Finfinnee fi kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa sassaabamuun isteediyeema biyyaalessaatti simannaa gootaan isaan simataniin kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa walqixxummaa fi haqa uummataaf qabsoo isaan taasisan dinqisiifatanii anaa dhufuu jedhaniin hojii haarawaa akka biyyaatti eegalames walumaan cimsinas jedhan Injiinar Taakkalaan. የሀገራችንን መጻኤትን አንድ ላይ ልንወስን አንድ ላይ ተስማምተን ለመስራት egeree biyya keenyaa waliin murteessuudhaaf tokkummaa walii gallee hojjechuudhaaf hoggansi haaraan itti gaafatamummaa biyyaa fudhatee jiru qophii ta'uusaa carraa kanaan isiniif ibsuun barbaada. Barreessaa olaanaan paartii Arbanyooch Gimboot Sabaat obbo Andaargaachoo Tsiggeen ammoo keessattuu dargaggoonni fayyadamummaan isaanii guutummaan guutuutti hanga mirkanaa'utti qabsoo nagaa ittuma fufnaa jedhaniin. ለነጻነት ብቻ አይደለም ለኢኮኖሚ ፍትህም ለስራ ማግኘትም ለእነዚህ ሁሉ bilisummaaf qofa osoo hin taane haqummaa dinagdeetiifis carraa hojii argachuufis hunda isaafuu fayyadamummaa keessaniif kan qabsaa'an keessattuu jijjiirama haaraa fidanii kan dhufan akka Dr. Abiy Ahmed, obbo Lammaa Magarsaa, obbo Dammaqaa Mokonanii fi obbo Gadduu Andaargaachoo fa'aa waliin ni hojjenna. Dr. Abiy turtii waggoottan 16 booda bara haaraa biyya isaatti simachuuf kan qophaa'e hundeessan Operaadii fi gaazexeessaan Muhammad Adamoo bara 2010 bara waan haaraa fi addaan itti mudatee fi biyyi kun qarqara tokkorra geesse jedhan. Abbuu Bariisoo immoo bal'inaan isinitti hima. Barri moofaan darbee haaraan simatamuuf sa'aatii muraasni qoftee hafaa. Qaammeen bara kanaas kan baroota kaaniin addatti kan maqaan waamamtee baruma kanatti. Guyyaan nageenyaa jaalalaa dhiifamaa guyyaan ida'amuu fi guyyaan tokkummaas bara kana tokkoon qaammeen yaadatamaa kan ooledha. OBN's jijjiirraa bara haaraa sababeeffachuun qaammee 5 guyyaa tokkummaa ilaalchise barri 2010 akkam ture barri itti ce'aa jirru hoo biyya kanaaf maaltu mala Oromoorraa maaltu eegamaan gaaffii hayyootaaf dhiyeessine. Turtii waggoottan 16 booda bara haaraa biyya isaatti qilleensa Oromiyaa keessatti simachuuf qophaa'u isaa miira gammachuu addaatiin kan kaase gaazexeessaa fi hundeessaan Operaad Muhammad Adamoo barri 2010 bara itti biyyi kun qarqara tokkorra geesse bara waan haaraaf addaa itti mudate jedhe. Barri 2010 biyyi tun qarqara tokkorra keettee jirti. Qarqara yoo jedhu dildila tokko gubbaa keetteerti. Dildila kana hin ceeti moo irraa tarteeti boolla seentii yookiin caccabdii rakkoo gara biroo rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenyetti deemtii jechaa turre. Gaafiin uummanni uf gaafachaa ture addunyaan illee gaafachaa turte biyyi tun dildila kanarra hin ceeti moo irraa tartii ka jedhu. Akka gaazexeessaa fi hundeessaan Operaad Muhammad Adamoo jedhetti gama biraatiin barri 2010 bara itti Oromoon aangoo siyaasaa yeroo dheeraaf maddii taa'ee kajeelaa ture san qabsoo hadhaa booda abbaan biyya kana ceesisu Oromoo ta'uun itti amanamedha. Oromoon bara dheeraadhaaf aangoo siyaasaadhaa ka biyya kana maddii taa'ee halaalatti ilaalaa takkaa'u kajeelaa ture. Qabsoo hadhaawaa fi qabsoo dheeraa booda qarqara irra ga'ee biyya kana ceesisuu ka danda'u Oromoo qofa. Oromoo keessaas garee tiim lammaa jedhamuun qofa ce'uu dandeetti biyyi kuni. Amantaa Oromoo irra kaa'ame kanaafis hoggansi haaraan bu'aa qabsoo Oromootiin dhalate gareen tiim lammaa biyya kanas ta'ee qabsoo Oromoo ceessuuf mul'ata dandeettiif kutannoos kan qabu garee kana waan ta'eef ilaalcha Oromoon dur biyya diigaa biyya kanaa mitii walii isaatuu bulchuu hin danda'u jedhu cabsuun Oromoon hogganuu mitii biyya kanaafuu wabii ta'uu garee mirkaneessedha. Jechuun barri 2010 Oromoof bara murteessaa akka ture yaadaan keessanuu imalchiiseera. Maaliif rakkoo san keessa ba'uudhaaf gaafiin gaafatamaa ture
kan deebi'uu danda'u gaafii san deebisuudhaaf gahumsa isaas kan qabu mul'ata isaas kan qabu garee kana duwwaa waan ta'eef. Gama biraatiin gaazexeessaa fi hundeessaan Oopiraayil Muhammad Ademoo yeroon amma keessa jirru yeroo ce'umsaatiin qabsoonis ni eegalame malee hin xumuramne hojiin hafus baay'eedha garuu Oromoon qabsoo guddaa fi ulfaataa dhiibee asiin ga'e kana ceesisuu hin dadhabu kanaaf immoo akkuma duudhaa isaa kophaa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota hunda hammachuun hirmaachisuun onnachiisee bara 2011 gara fuulduraatti kan imalchiisu akka ta'e abdii qaba jechuun ibseera. Barri darbe kun keessaa bahuuf deemnu kun seenaa Oromoo keessatti seenaa biyya kanaa keessatti bara baay'ee murteessaa egereen biyya kanaa maal taati of duubatti deebina moo of duratti deemna kan jedhu irratti bara baay'ee murteessaa critical turning point ture saniif arra geennee arguudhaaf rabbiin galanni haa ga'u. Hundeessaa fi gaazexeessaan Oopiraayil Muhammad Ademoo guyyaa tokkummaa qaamee shan kabajaa jirruun wal qabate tokkummaa ilaalchisee Oromoon tokkummaa amma argame kana fiduuf imala daandii dheeraan booda irraan ga'uu hima. Tokkummaan tokkooman humnoomanii tokkummaa jennee sirbaa baane bara baay'eedhaaf Oromoon garuu tokkummaa san dhugaadhaan hojiitti hiikuudhaaf bara baay'ee nu fudhate. Booda kanarra roorroonis akkuma baay'ataa deemuun Oromoon yoo tokko taane malee bakka barbaadnu san gahuu hin dandeenyu kan jedhu hubatee dhiibbaa dargaggeessi biyya kanaa godheen rakkoowwan biyya kana keessatti uumamaa tureen Oromoon kan kaabaas kan kibbaas kan dhaaba gamaa gamana jirus hiree tokko akka qabu walitti dhufee mataa wal hubatee malee akka tarkaanfachuu hin dandeenye hubatee tokkooman humnooman waan jedhu san hojiitti hiikee tokkummaadhaan seenaa guddaa hojjetee jira. Ammas taanaan tokkummaan Oromoo hojii dura keenya jiruuf daran cimuu qabudha. Nutis ilaalchaa fi yaada garagaraan kan wal dhabaa turre amma tokkummaa Oromoo argame cimsuu itichuuf gara biyyaa galleerra. Kanaaf bara addunyaanuu walitti dhuftee ganda tokko ta'aa jirtu kanatti Oromoo utubaa cimaa hiddi isaa gadi fagoo taasifnee biyya kanatti ijaaruun barbaachisaadha. Oromoon hundi utubaa Itoophiyaa haaraan irratti ijaaramaa jirtu kun tokkummaa Oromoo ta'uu hubachuu qabna jedhee. Tokkummaa Oromoo amma dhufe kana itichuu gadi dhaabuu akka inni hidda godhatu utubaa irratti mana ijaarta. Utubaan amma manni biyyi kun akka haarawaatti deebitee irratti ijaaramaa jirtu New Ethiopia kan jedhamu kun kan ijaaramaa jiru tokkummaa Oromooti. Xumura irrattis yeroo jalqabaatiif biyya isaatti argamuun ergaa fi hawwii gaarii saba isaa fi namoota biraan gahateera. Dura uummata Oromoo hundumaa fi uummata biyya kanaa hundumaaf baga bara haaraa geessanii bacaqii gannaarraa gara booqaa biraatti dabartanii jechuun barbaada. Sanitti aansee maatiidhaan firoottan kiyyaa godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa fi aanaa Adaabbaa keessa jiran hundumaa hiriyoota kiyya durii kan waliin baradhe kan amma waliin arginu hundumaanuu baga geettanii. Hayyee daawwattoota keenya taateewwan gurguddoo bara 2010 oduuwwan ta'an irratti xiyyeeffannee waan isin biraan gaatiin turre goloomnee jirra waan daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna.